Anna daawwattoota fayyamanii kireeffadha illee kana fakkaata. Hedduu siin bareedu bas hin tolfatiin nama hundaafuu isinillee. Gammachuun tiyya mana harkadheetiin jira, mana kireeffadheetiin jira. Mana Fatiyaa irraa deemeetiin jira jechuudha. Mana Fatiyaa irraa eegan deemee ammaan tana baatii lama geenye bas iida booda xiqqoo taa'eetumaan deeme. Innaa amma alhamdulillah mana kireeffadheetiin jira, rahattiin jira. Inshaallah waan isin jiru hin beeku. Fatiyaa irraa fagaachuun nan gammachiisne bas garuu maal godha gaa haluma jiruuti. Haluma jiru duraan wal barsiise ammallee haluma jiruutu adda nu baase garuu alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota imaantu akkamiin nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jirra kunoo utis alhamdulillah gara tarbiyaa siin nugee jiran isinidha. Egaa akkasitti daawwattoota fi hordoftoota kiyya akkamiin isinii wal raabatu jira garuu inshallah ammaan tana walitti deebinee jira. Yeroo dheeraaf isin raabate ture garuu amma alhamdulillah deebi'eetiin jira. Inshallah rabbiin akka waliin nu deebisa kanatti adda nu baaseen isinidha. Akkasii arraan tana maaluf qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolamu. Arraan tana waan biraa qabadee hin dhufne amma dura viidiyoo deengada gaddisa irratti waan haarayaan hin qabaa waan isiniif hin himne isin jee ture. Wanti haarayaa kunillee booda irratti viidiyoo isaallee xiqqoo hangan irraa waraabisiniif hin ka'a. Isinis ni gammachiisaa anas ni gammachiisaa jeetiin yaada. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota fayyaa inshallah maalii wanti kun egaa waan kanaas dirqama isiniif himuu qaba jechuudha. Maaliif waan isinillee agartanii booda na gaafachuun keessan hin oolamu. Maali wanti kun hojjettanis ammaan booda mana Fatiyaatti takka mana baariitti hedduu na arguu baachuu maltanii hedduu achitti mul'achuu baachuu mala. Maaliif achi deemeetiin jira takka achi beetiin jira mana baarirraa deemeetiin jira. Mana kireeffadheetiin jira alhamdulillah dalagaa seenii. Innaa mana kireeffadheetiin jira. Akkamii beetanii mana umwaalii takka mana warra kifaaya fa'aa hatiisi ijoollee gis takka ni qabdi. Saniifuu ilmooti isii bira kaayyadhee achumaan dalagaa deemaa tamalaalashin dalagaa. Innaa ilmooti isii bira kaayyadhee osoo deemu jiru karaanis narraa fagaataa. Mana irraa fuudhee mana Fatiyaa gaafa garu Fatiyaa biraa fuudhee as mana umwaalii kana fidee asirraa ammas bakka dalagaa deemuun anaaf xiqqoo natti ulfaatee ture. Maaliif hedduu barannee sanumaafuu xiqqoo natti ulfaatee ture. San hundarra immoo mana kifaaya fa'aa osoo hin ta'in shuggaa isaan cinatti kurfaa tokko harkadhe. Akkasitti Fatiyaatti siimee hayyee rakkoon qabu naan jettee anaaf Fatiyaan wal loliin isaan osoo hin ta'in aarosoo walitti hin qabaanii nageemaan isaanillee mana dhufanii na ilaalanii akkasitti mana keessa kurfaa takka harkadhe kireeffadhe jechuudha. Wallahi alhamdulillah hedduu gammachuu qaba hedduu ifitti hanga duraan irratti ammaan tana ifitti amantummaa harkadheetiin jira hedduu gammadeetiin jira isinillee naa waliin gammadaan isin jaa. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya mana Fatiyaatti irraa maaliif deemtee jechuun keessanii isin oolamu. Ani mana Fatiyaa irraa waa'een itti deemsiniif himeetiin jira. Naaf hin bijooni dalagaadhaaf naaf hin bijooni. Dalagaadhaaf narraa fagaatee manni Fatiyaa. Saniifuu bakka dalagaatti naa dhiyaatu. Bakka dalagaatti naa dhiyaatu maratadhee akkasii bakka kana galee jechuudha. Malee anaaf Fatiyaa jidduu waan takkalee waan uumame hin jiru. Inshallah rabbi isinillee hanga bira taasisaa rabbi jalaa isin akka faluu fi ilmaan isii keessaa rabbi adeebisuuf hin isin jaa. Malee anaaf Fatiyaa takka baarnaan takka jidduutti illee waan takka hin jiru. Inshallah isinillee ammaan tanaan fakkaataa rakkoo keessa jirti. Anis deemeetuma viidiyoo hin marree malee silkiidhaan wal quba qabna agis takka takkallee biranii dhaqa garuu achi deemee viidiyoo isin waraabuu hin dhaqqabne. Inshallah waan jiru hunda waa waliin laallu taasisaniif illee du'aa godhaa fi akkasiin isin jaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gammachuun tiyya tanaa ta'arra. Cidhaa tokkoonis gammadee cimaa tokkoonis xiqqoo aare. Maaliif hangan isaanii waliin jiraadhee tokko hedduu bas akka Itoophiyaatti akkam isiniif immoo akka obboleettii xiyya guddootti naaf taate waan dhabee irratti na gargaaranii waan qaban irratti isaanii waliin hirmaadhaa gammachuu fi gadda isaanii waliin fudhachaa isaanii akkasumatti gammachuu fi gadda kiyyanaa waliin fudhachaa baatii torba moo akkana isaan bira taa'e baatii jaan fakkaatala. Hanga baatii jaa isaan bira taa'e garuu isaan bira gizeen deemu hedduu na dabbaree dirqama immoo gaa ilmi namaa hunda dalagachuu qaba. Dalagatee waan takka irratti yoo teesse faayidaa hin argattu. Saniifuu dirqama deddeemtee waa dalagachuun kee dirqama. Saniifuu anillee amma alhamdulillah dalagaas harkadheetiin jira. Dalagaas harkadheetiin jira. Mana lee kireeffadheetiin jira. Duraanii hawwiin xiyya guddaa mana kireeffachuudha. Maaliif ati ilmoo nama irraan teessu. Gaafan dura dhaqee illee achi
hanguma guyyuma sadii afur takka hanguma mana harkadhu jeetiin ture bas mana yeroo sanitti hin harkanne anillee xiqqoon argubee ture gaafasan saniifuu achuma taa'ee jechuudha. Garuu ammaan tana alhamdulillah mana kireeffadheetiin jira, hojii isaa harkadheetiin jira. Inshallah isinillee du'aa inaaf godha, du'aa himatee saniitu asiin nageen fakkaata. Yaadni kiyya wallahi hedduudha. Bas waan jiru hunda waliin laallaan isiniin jaa. Maaliif karaa biyya disni galaanii jaa nin taasni jaa nin taan abadan yaada keessa jirtu. Bas yaada hedduun qaba ture. Ilmu irraa galchee karaa suutii deemuu yaadan qaba ture. Bas mi waan hunda walumaan laalla maaliif Yemen keessa hedduu turuudhaaf karoorri kiyya takka mazaajini kiyya gaarii miti hin fedhu. Akkasumas isin ta'uttootaaf hordoftoota kiyya eegaa gammachuun tiyya kanneen isin jaamma dura gammachuun tee maalii eeganaan jettaniifuu isiniifuu mun kiyya dirqama isin jee ture. Gammachuun tiyya mana harkadheetiin jira, mana kireeffadheetiin jira. Mana fatii irraa deemeetiin jira jechuudha. Mana fatii irraa eegan deemee ammaan tana baatii lama geenye bas ida booda xiqqoo taa'eetumaan deeme. Innaa amma alhamdulillah mana kireeffadheetiin jira, rahattiin jira. Inshallah waan isin jiran beeku. Fatii irraa fagaachuun nan gammachiisne bas garuu maal godha gaa haluma jiruuti. Haluma jiru duraan wal barsiise ammallee haluma jiruutu adda nu baase. Garuu alhamdulillah ani gammachuun qaba, hedduu gammachuun qaba. Isillee bakkuma jirtutti rabbii cinaa jiraatu jaadwaa godhaa fi anillee siif isi cinaanin jira. Anis namni hedduunis kaameeruma sodaateeti malee isii bira dhaquu dadhabeeti miti. Garuu hundaafuu inshallah guyyaa takka isii bira dhaqeetis viidiyoo isiniif hin waraabaan isiniin jaa. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gammachuu tiyya kottaanaa waliin qooddadan isiniin jaa. Gammachuun tiyya gammachuu teessanii inni beekaa akka gammachuu teessan taatellee akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wallaa maal jee akkasii fi musiniif hin beeku. Ani giseen takka gisee waa wayii hase keessaan dabalalagaa kanatti adda babaasee namaaf ibsuu hin danda'u. Inna inshallah ani fatii abraa deemee jechuun takka fatii abraa fagaadhe jechuun anaa fi fatii jidduu rakkoo jira jechuun miti. Duraan hangan galu achumaan ta'an jee bas garuu galeensinis xiqqoon irraa ture waraqaan ilaa ammaanaaf hin dhufne. Saniifuu hangasuu hanguma saniu isaan irraa fagaachuun dirqama irratti ilmoon qaba. Ilmoodhaan immoo hanga yoomiitu mana namaa jiraachuu hin danda'u. Saniifuu rabbiin maal jee miila abbaa asirratti riskiin jirti jee nama deddeemee waa daddalagatee waa laalaleeteetu rakkoo keessaa baasaniif waanillee inshallah eegalee na fakkaata. Rakkoo keessaa booda karaa kattee eegaleetiin jira. Inshallah rabbi siyaatu mursiisu jaati du'aa inaaf godhaa. Maaliif hedduus amma dura hedduus rakkaddee ture, hedduullee gammadee ture amma durallee jechuudha. Ammallee garuu karaa hanga nama bira jiru san gammachuu akka baadhu malee akka nama mana kiyya kana keessa jirutti gammachuu hin qabu gaafa san jechuudha. Garuu ammaan tana gammachuu hin qaba. Manni fatii akkuma mana haadha tiyyaati, mana obboleetti tiyyaati. Gizeen beeloo saa fedhe kee godhadhe, gizeen deebaddu saa fedhe dhuge, gizeen fedhe deeme, gizee fedhe ol deebi'ee eessa deemtee maani? Eessa dhufte jaanii warra nagaafata warra akka obboleetti xiqqoo warra akka obboleetti isaanii xiqqootti na laaluu keessan ture. Akkasii hafizaan illee asuma jirti garuu viidiyoon seenuu naan jetti na bira jirti. Innaa kophaatti hin jiruun isin jaa alhamdulillah ammallee isinillee ni jirti. Ammas kifaayaan illee ni jirti. Inshallah kifaaya fa'aa waliin illee viidiyoo adda addaa isinii dalayini isin as dhufuuf qophii irra jirran isin jaa. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya yaada qabdan karaa koomentiitiin naa barreessaa. Gammachuun tiyyatanii naarra isin jee kun kanuma mana harkadheetiin jira. Mana kireeffadheetiin jira. Kalaasaa maabootaan kophaatti jiraadhaa jechuudha. Yoon hedduu wareessanii dheeressallee dhiifama. Maaliif gizee gammachuutis gizee rakkootis akka yeroo rakkoo dhufee isinitti himatu kana gaafa gammachuutiyas dhufee isinitti himachuu dirqama natti. Manni kiyya kun gudaara yaamti gudaara kiyyaatti qofa qotaadha. Maafiin mana kiyya keessatti isinii waraabne maaliif meeshaalee hedduun qabu. Meeshaa duraanii san kaniin mana kiyya keessa gaafa mana kiyya keessa jiru meeshaan jiru san mana irraa na baasnaan aareetiin gurgure. Hunda gurguree jechuudha. Maallaqa nagayaatiin illee gurguree inumaan gurguree ammaan tana waa xiqqaan qaba waa xixiqqoo agartanii waan nama wandalaattee waan maangasiin qaba. Saniifuu isa keessa viidiyoo waraabuu hin danda'u garuu mana isiniin agarsiisa. Xiqqoo booda eeggadhaan isiniin jaa mana isiniin agarsiisa. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya ani har'aan tana waan isinii qabadee dhufe hanganuma waan biraatiin mitiin isiniin jaa. Inshallah gammada rakkoo keessa seentee maaliif mana baarii deemtee
yoonaan jettanis rakkoo keessa waan nana kun jiru inshallah bismillah maalif bakka nama jirus nama jira nama nan beeku jira saniifuu yaadawinaan isinija anu hedduu yeman keessa jiraachuuf yaada hin qabu inshallah yeroo gabaabduu keessatti rabbi karaa biyya karaa mata kiyya keessatti na deebsu jaddu wayna koda angumaan jiraadhu saniif dandeetiin jiraachuu barbaada anna angumaan jiraadhu sanu kalas ifitti amantummaa fi if dandeetiin jiraachuu barbaade sanumaa fi naachi deemu sanumaa fi leeson to'een hojiin arkade hojii sanii raamoo boo hin barbaanne achitti immoo nafagaata saa walnaan dhaqqabdu jechuudha sanumaa fi fatiyaati bira dhaqee inshallah guyyaa takka isii bira dhaqee video isiniif waraabaa anaa fi fatiyaa jiddu waan uumamee takka illee hin jiru anaa fi fatiyaa waliin nagaa qabna har'as boris fatiyaan anaaf akka obboleetiitti guddooti rabbi kabajaa fi jaalala isin bira kanneef rabbi aayidoo fi isini olitti immoo rabbi haa jaalatuun jaanillee hedduu takkaan jaaladhaa subhaanu jaalalati yetoonni irraa burqaatee yoo ati illee naa agartee hedduun si jaaladhaa hedduun si kabajaa ati jechuun maal jeesii faayuu ati jechuun hedduu nama kabajamtuudha hedduu nama yaadu inshallah waan naaf gootee hunda rabbi jazaa ilmaan kee keessaaf siifaa deebisuun siin jaa hedduu takka galatoomii wallahi fatiyaa hedduun si jaaladhaa hedduun si kabajaa ana biratti boota jabaa qabdaa bakka jabaa qabdaa inshallah garuu waan si godhu dandoo hin qabu du'aa imooni si godhe rakkoo sirra jirtu hunda rabbi sirraa furuun siin jaa akkasii daawwattoota fi hordoftoota kiyya atis fatiyaa nagaan jiraadhaa inshallah video biraatiin hanga walitti deebinu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh videoon isinii takka fuuldura irratti takka booda irratti isiniif kaaya akkasii daawwattoota fi hordoftoota kiyya hanga xumura video kana waan hordoftaniif hedduu takka galatooma garuu subscribe godhuun dagatina subscribe gaafa godhu dagattan anaaf isin wallola ana ammas ni narka nama subscribe na godhe wanni keessaniitu studio keessaa waan hin arkuuf jecha walitti naareen